Anto maal ta'e cunqurfame? Makuu shakkana amaananteen. Maal godhee cunqurseen? Ila way amana sitti kennanii ani mattaranii Maal seenuu Anta gabbate gubbaan keessan boorcii hunda baasee naa gabbisu keessa. maal murtii haala baasaa Gurbaan keenya karaa borcii baqataa borcii baasee dhufna waan biraati. waan biraa achitti Gabbate dhugaa rabbi. Borcii baasee irraa fakkeessi ispoortii haa dalagu utaalchiskee yeroo keessaa fiigu. Nyaati lameenuu. ittiin tollee shawwina Ka ajaa'iba. qallattee ilaali manni maal ta'esi Intalli teenya akka ajaa'ibaatti irraa ta'e horaa amaana akkuma kuunuu jedhanillee amaanaa dhaammadhu. ati ana dhaammadhu Noo intala teenya dhaammadhaan. iyyee manammoo Isiin teenya ammati gara biraati. ishii angaram Garuma gorsiisa godhasa bishaan Arkitee amma na cininee hunduu nama argaa waan baay'ee argaa. Biki hundi na gurraachomee jira osoo na cininuu jechuuf soo anaatu miidhame wallaahi laazim kun ammallee itti baratee na cininee osoo irraan bareedi baay'isawii irraan bareedi na cininee. Absii Qoy isin deebi'a buta. kaamera maal jedhee dhuftanii gaafa xiyyaaqee maraafuu baga gammaddanii aduwwiin teessan illee baga afaan qaqqabattee warri gammaddan ammoo baga gammaddanii jiruun teessan tan waliin dhumtan haga dhumaatis isin haa taatu gammachuu malee gaddi isin argini. amiin Ilmaan diini rabbi isin keessaa baasuu ilmaan walaallee maqaa akka asli jedhu Kadir maali jedhanii waanii wallaalle garuu. Khalid. kadir Haalidhi. Isaa jeebar kadir kanda kadir ka Naati itti baasa inshaallah gaafa. Thank you Lord. Assalamu alaikum aruusota keenya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Maashaa anta hin cululuytanii akka ulee sheeku seen cululuytanii wallahi maashaa Allah. أنا مو يزيد تقولك Anta makini totaalin jijjiiramte maashaa Allah anta dhumatte choomina. Maashaa Allah wallahi maanguddicha geessanii hirriba malee bulchitanii bar. Hinaaffaan. Sibicha miti siisa wanni kun numa garramiti daariin akkana nama godhan ammatti yaana akkam. Wanni Rabbiif galata galche ummata surree mataa baafadha jedhe takkitti isiin dhabee beeta alhamdulillah ummata uffeefteellaa Rabbi irraa yaase bar ammaaltu galcheen jedhaa bar isan baga wal agartanii baga wal geettanii gammachuu tana hanga dhumaatitti addunyaa irratti miti haga jannataatitti walitti sana yaa dhaabu hasidummaa keessan hin qabnu warri gammaddanis baga gammaddanii Aamin baga waan gamman. warri gubattanis baga gubattanii nuti ifaajeen kenna lafatti hin buune makishaalleen baga gammadde maki Oi. akkaan argutti gurbaa kana silkiillee nu jalaa fuudhutti hin jiru gabroonfataa jirta moo maayinni wanni isaan hin galle bar maayi iyyaan bilbilaa na jalaa fuudhutti deeman Jaalalumaa ilakki. duraan bilbileeti miti dik waa barreessee jennaan na xibii godhe jennaan naa deebisa coomina maaltu jira rakkoo jira Jaalaniin gaggabsaa jira mucaa. ستي مراكو كيساسي mee keessaan na dubbisi Ora iluu galchi miira keessaa bainaan jedhaa bar iluu galchi modee tara naa kenni iluu galchi نيدل kunoo tin jira iluu koo galchi nama modee tara naa kenni anatti harkisaa argu jira kunoo Galeera Isaaq okay. isaa qiggale hambana baga gammaddan Baga waan gamman nizizoo kenna. wallahi waan hedduu nama السلام gammachiisa عليكم waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Yusuf أكم جرتن كونغرا أروستيتشا في أروستيستي بقى ويا كان ربي سينجه ما شاء الله تبارك الله كونغرا جوريشين ورا ولادي لنا warra afran علي kan ولي loo kun dura فرد guurrate iluun kun of laawri darbu jira شو من maki ججبا والله العظيم ما شاء الله إبشا بقى جمد ماكي بقى جمدن كاكو غلطو كونغرا Galatuma hundi keessan. نانجي سو iluun karaa jira
Karaajira kun seenaa jira seensiseen. Io network sabana karajira sanif network indiga sa. Abo Zizo mucaa himatti mucayoon inni himatti ibsisha ciniinaadha jettee himatte. Anta cinina anu wayta lama argee bara gara galee cinina. Ciniinaadha jettee. Choomina foon diimaa biyyatti nyaanne. Foon diimaa biyyatti nyaanne ibsisaa galte san. Waadaa foon diimaa irratti fakkaatti san.